Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Abduu Emituu har'as viidiyoo haaraatiin walitti deebineeti jira. Viidiyoo keenya har'aa keessatti akkaataa Facebook irraa karaa salphaa ta'een viidiyoowwan garaagaraa itti buufan kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Namoonni hedduun Facebook irraa karaa fagoo deemuudhaan viidiyoowwan garaagaraa buufachuuf ni yaadu. Isin akkamitti akka karaa salphaadhaan viidiyoo Facebook irraa buufattan isinitti agarsiisaa jechaadha. Namoonni chaanala kootiif haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan maatii chaanala kootii akka taatan gamanumaan isin yaadachiisa. Jalqaba irratti viidiyoowwan garaagaraa Facebook irraa buufachuudhaaf appilikeeshinii tokko isin barbaachisaa jechaadha. Innis Vaadmeetidha. Asiin duras viidiyoo duraa tokko isinitti himee ture. Vaadmeetiin kun baay'ee isin barbaachisaa jechaadha. Appilikeeshinii baay'ee filatamaadha. Akkasumas appilikeeshinoonni biraas ni jiru. Appilikeeshinoota biraas fayyadamtanii buusuu ni dandeessu jechaadha. Akkasuma Vaadmeetii kanas yoo fayyadamtanis rakkoo hin qabu. Vaadmeetii kana akkamitti akka argattan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti gara Google Chrome keessanii dhaqxu. Akkasuma browserii biraatis fayyadamuu dandeessu. Ergasii booda appilikeeshinii kan argachuudhaaf gara gubbaa kanatti ol baataniiti Vaadmeetii jettanii search gootu jechaadha. Kun akkuma argitan Vaadmeetii jedhee barreessee akkanan naa dhufee jira jechaadha. Isinis bifa kanaan Vaadmeetii jettanii yoo search gootan isinii dhufa. Itti aansuudhaan gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo Vaadmeetii jedhu kanaa gadiin iddoo kanarra tuqxu jechaadha. Kunoo Vaadmeetii app and epic download official site iddoo jedhu kanarra yeroo tokkoof okay jettu jechaadha. Ergasii booda akkanatti isin dhufa gara websaayitii kanaa isin fidaa jechaadha. Isin ammas gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo official download jettu kanarratti yeroo tokko qofaaf okay jettu. Ergasii booda ammas akkanatti isin dhufa jechaadha. Isin maal gootu ammallee deebi'uudhaan iddoo download anyway iddoo jedhu kanarra yeroo tokko qofaaf gadi tuttu jechaadha. Bifa salphaa ta'een kun akkuma argitan appilikeeshinichi kun isiniif bu'aa jechaadha. Amma kunoo naa bu'aati jira. Meegaabaatii 18 yoo guddate jechaadha. Appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'e bifa kanaan buufattanii bilbila keessanii irratti install gootu jechaadha. An bilbila koo irratti install godheeti jira. Isinitti agarsiisuuf ammas barbaade install nan godhaa jechaadha. Agar xumuramuuf obsaan eeggattu. Kunooti naaf xumurameeti jira jechaadha. Erga akkanatti isinii xumuramee isin ammas appilikeeshinii kana bilbila keessanii irratti install gochuudhaaf yeroo tokkoof gadi tuqxu. Ergasii booda akkanatti isinii dhufa. As keessaa kan barbaadan filattu jechaadha. Yoo barbaadan iddoo just one, yoo barbaadan immoo always iddoo jedhu kanarra illee tuqxan rakkoo qabu. Isin garuu iddoo just one jedhu kanarra tuqxanii irra filatamaadha. Yeroo tokkoof iddoo just one jedhu san irra tuqa. Ammas itti deebi'uudhaan akkanatti naa fidaa jedha. Do you want to install this app naan jedheeti jira. Erga inni na gaafatee maal godhaa install iddoo jedhu kanarra tuqa jechaadha. Iddoo install jedhu kana yeroo tokkoof okay jedha. Bifa salphaa ta'een kunoo bilbila koo irratti naaf bu'aa jechaadha. Ana asiin duras install godhee waan jiruuf yoo itti dhiises rakkoo hin qabu. Bifa kanaan install gochuu ni dandeessu jechaadha appilikeeshinii kana. Aappii baay'ee isin barbaachisu. Kallattiidhaan amma gara dhimma keenyaatti adeemnu. Facebook irraa viidiyoo buufachuudhaaf akkuma isinii ibsuu yaaletti appilikeeshinii kana isin barbaachisa. Appilikeeshinicha kana erga bilbila keessanii irratti install gootanii booda gara Facebook keessanii deemtu jechaadha. Gara Facebook aappii keessanii deemtu. Ergasii booda viidiyoo buufachuu barbaadan sana ni soqxu jechaadha. Viidiyoo buufachuu barbaadan ni barbaaddu. Ergasii booda viidiyoo buufachuu barbaadan sana erga argattanii booda kunooti iddoo laayikii, koomentii hoomama jedhu biraan iddoo sheerii kanarra tuqxu jechaadha. Kunooti fakkeenyaaf viidiyoon kun iddoo sheerii as biraan qaba. Iddoo sheerii kanarra okay jettu jechaadha. Viidiyoo biraattis akkanumatti isinii dhufa. Deebi'ee kunooti akkanatti isinii dhufa jechaadha. Bilbiloota garaagaraa irratti akkanatti dhufuu dhabuu danda'a. Ol guddatee ba'uullee ni danda'a jechaadha. Isin maal gootu yoo akkasitti dhabdan iddoo more option jedhu kanarra yeroo tokkoof okay jettu jechaadha. Iddoo kanatti jechaadha. Yeroo tokkoof okay jettu gadi tuqxu jechaadha. Ergasii booda kunoo bifa kanaan akkanatti isinii dhufa jechaadha. Akkanattis yoo isinii ba'uu dhabe kunoo akkanatti asarkifachuudhaan akkanumatti asarkisuudhaan iddoo more jettu sanarra tuqxu jechaadha. Yoo bifa anaa ba'e kanaan isinii ba'uu dide akkasitti asarkisuudhaan yoo akkanatti tuqxan kunoo Vaadmeetiin bifa kanaan gara jalaa kanatti naaf ba'a jechaadha. Gara gubbaatti yoo dhabdan akkanuma gad harkisuudhaan gara gadii kanatti yoo buutan Vaadmeetii bilbila keessanii irratti install gootan kana ni argattu. Vaadmeetii Google Play Store irraa buufattan yoo ta'e darbee arguu ni dandeettanii. Karaa amma isinitti agarsiisa kanaan Vaadmeetii kana bilbila keessanii irratti buufattan baay'ee filatamaadha. Erga kanatti isinii fide booda yeroo tokkoof Vaadmeetii kanarratti okay jettu. Ergasii booda gara Vaadmeetii isin geessaati jira jechaadha.
hanga lakkoofuu yoo hin eeggattu yeroo gargarii lakkoo dhabuu danda'a jechaadha. Lakkee dhumateera kiyyaama. Kun akkuma argitan viidiyoon sun iddoo kanatti naa baheet jira jechaadha. Amma porosees godhuuf ammas xiqqoo nan eeggadha. Erga xiqqoo ture akkanatti isinii fidaa jechaadha. Isin maal gootu iddoo daawunloodii tana jechaadha. Iddoo qastii diimaa gargadiitti agarsiisaa tanarra yeroo tokko qofaaf gadi tuqxu jechaadha. Kun iddoo kanatti yeroo tokko qofa gadi tuqxu. Ergasii booda akkanatti isinii baa jechaadha. Yoo fedhe hedduu isinii ta'ee dhufuu danda'a. Isin as keessaa maal gootu 360p iddoo jedhu kanarratti okay jettu jechaadha. Saayizii gargaraa isinii fida. Akkasuma haga 700 gadaaniillee 444 homaama isinii fiduu danda'a. Garuu viidiyoon keessan kwaalitii baay'eedhaan isinii bu'uudhaaf 360p yoo irra ta'e baay'ee filatamaadha. Ergasii booda erga bifa kanaan isinii dhufee sirreeffattanii homaama gootanii booda iddoo daawunlood jettu tanarratti yeroo tokkoof okay jettu jechaadha. Iddoo kanatti immoo eeyyama kennuudhaaf alloo iddoo jedhu kana tuqxu. Ergasii booda kunoo akkanatti isinii fidaa jechaadha. Iddoo kanatti dan jettu jechaadha. Ispoonsarri sekondii 3 takka isinii dhufa. Ispoonsara sekondii takkaa tana ilaaltanii akkanatti yoo X kana isinii fide iddoo X kanarra tuqxu gara gubbaa kanatti jechaadha. X kana yeroo tokko gadi tuqxu. Erga ifa kanaan prosesii hunda xumurattanii booda gara gubbaa kanatti bu'uudhaan iddoo lakkoofsa tokko tana isinii dammoo hedduu ta'ee dhufuu danda'a hin beekamu. Viidiyoo isin buustan hedduu ta'uu danda'a. Akkanatti isin dhufaa jecha isin gara gubbaa kanatti wal ba'uudhaan iddoo gara qastii gara gadiitti akeektu kan yeroo tokkoof gadi tuqxu jechaadha. Kun akkuma argitan viidiyoon sun viidiyoon amma buusuuf yaalaa jiru kun naaf bu'aaraa jechaadha. Karaa salphaa ta'een Facebook irraa viidiyoo keessan karaa kanaan buufachuu ni dandeessu. Kun bifa kanaan viidiyoon sun salphatti naaf bu'ee jira jechaadha. Isinis bifa kanaan viidiyoo Facebook irraa buufachuu ni dandeessu. Viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanii fi namoota biraa bira akka taasisaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti turtii gaarii isin haa ta'u. Nagayaatti. WM2